Harka fuune kabajamtoota daawwattoota TV qubee amma oduu qubee simbiraan keenya oduu qubee waliin obsaa kennisa. Itoophiyaatti ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaan sirna barnootaa haala amma jiruun itti fufsiisuun hin danda'amu jedhan. Leensaa hordofaa oduu kana qindeessiteetti. Waltajjiin marii bu'aa madaallii barnoota biyyaalessaa qulqullinaa fi bu'aa barnoota sadarkaa tokkoffaa duraa irratti xiyyeeffate gaggeeffamaa jira. Waltajjicha irratti kan argaman ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa qulqullina barnootaa mirkaneessuuf damee barnootaa irratti jijjiiramni hedduun taasifamaa jira. Rakkoon damichaa dafee sirreeffamuu qabaa jedhan. Barattoonni barnootaaf fedhii dhabuu, abdii kutannaa, hanqina barsiisaaf kaka'umsa dhabuu, hanqina bu'uuraalee mana barumsaa fi meeshaalee baruuf barsiisuuf mijataa ta'uu dhabuu, hanqina hoggansa manneen barnootaa bu'aan barbaadamu akka hin argamneef sababa ta'uu isaanii qorannicha keessatti hubatamee jira. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf rakkoolee damee barnootaa keessatti mul'atan saffisaan sirreeffamuu akka qabanis ibsame. Ji'a dhufurraa eegalee sadarkaa manneen barnootaa fooyyessuuf sochiin biyyaalessaa taasifamuu fi hawaasa qindeessuun manneen barnootaa fooyyessuuf kan hojjetamu ta'uu Profeesar Biraanuu Naggaa ibsaniiru. Adeemsa kana keessatti maatiin barattootaaf hawaasni hundi abbummaan itti dhaga'amuun hunduu gahee isaa akka ba'u waamicha dhiyeessaniiru. Waltajjicha irratti madaalliin barnoota biyyaalessaa fi qulqullinaaf bu'aa barnoota sadarkaa tokkoffaa duraa dhiyaatee ogeeyyiin irratti mari'atamaa jira. Ji'a adoolessaarraa eegalee kaffaltiin tajaajila ibsaa karaa dijitaalaan akka guutuu biyyattiitti raawwatamu ibsan. Ji'a adoolessaarraa eegalee kaffaltiin tajaajila ibsaa karaa sirna dijitaalaa guutuu biyyattiitti akka raawwatamu ibsame. Finfinneetti ji'a kanarraa eegalee kaffaltiin ibsaa guutummaatti dijitaala akka ta'u tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa beeksise. Tajaajilli kaffaltii dijitaalaatiin kan kaffalan maamiltoonni 30% qofa ta'us dubbataniiru. Akkasumas adoolessa tokkorraa eegalee dhaabbileen tajaajila kennan guutuu biyyattiitti tajaajila kaffaltii guutummaatti dijitaala akka taasisan beeksisaniiru. Dhaabbatichi filannoo kaffaltii ammayyaa yeroo fayyadamtan baasii fi rakkina hin barbaachifne irraas nama qusataa jireenyaas ni salphisa jechuun ibse. Naannolee lola rooba arfaasaatiin mudatee miidhamaniif gargaarsi namoomaa hatattamaa taasifamaa jira. Dabalatasaa Leensaa hordofaatu qindeesse. Naannoleen lolaa rooba arfaasaa uumameen miidhamaniif gargaarsi namoomaa hatattamaan taasifamaa jiraachuu Koomishiniin Waggansa Sodaa Balaa Itoophiyaa beeksise. Ragaan Inistituutii Meetirooloojii Itoophiyaa irraa argame akka agarsiisutti naannolee biyyattii biroo gogiinsaan miidhaman dabalatee roobni arfaasaa idileef idilee ol ta'e roobaa jira. Kan hordofuun Koomishinarri Koomishinichaa Dr. Shifarraw Takilamaariyaam lolaa fi balaawwan kana fakkaatan mudachaa akka jiran himaniiru. Godinaalee Oromiyaa, Somaalee fi godinaalee Kibbaa dabalatee naannolee 7 keessatti lolaa rooba cabbii waliin makame roobeen kanneen gogiinsaan miidhaman midhaanii fi beellada irratti miidhaa geessisuu beeksisan. Mootummaan garee hojii ittisa lolaa fi deebii balaa biyyaalessaa hundeessee naannoleetti deebii ariifataa kennaa jiraachuu koomishinarichi himan. Gareen ogeeyyii naannoo balaan kun itti mudatetti ergaman qorannoo haala jiru gaggeessee deeggarsa namoomaa miidhamtootaaf akka dhiyaatu taasifamaa jiraachuu ibsan. Hangi midhaan lolaa kanaan namoota beellada midhaaniif qabeenyaa dhagee qoratamee kan ifoomu ta'uu hubachiisaniiru. Mootummaan ittisaaf deebisanii dhaabuu namoota miidhaman cimsee itti fufuus jedhaniiru. Dhaabbileen miseensa mana maree bulchiinsa sodaa balaa biyyaalessaa ta'an gara fuulduraatti hojiiwwan gogiinsaaf lolaa ittisuu fi dandamachuuf qindoominaan hojjechaa akka jiran hubachiisaniiru. Itti dabaluunis yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa fi Sumaalee keessatti hojiin rooba arfaasaa kan midhaanii fi beelladaaf roobaa jiru kuusuu fi itti fayyadamuu bal'inaan bakkeewwan gogiinsaan miidhaman keessatti hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Magaalaa Nuurenbergitti albeemiin walaloo waliin caalla jedhu guyyaa kaleessaa eebbifame. Oduu kana tokkummaa Waaqummaatu qindeesse. Dargaggoonni Oromoo lama dargaggoo Huseen Dabalaa fi Huzeefaa Seefaddin waliin ta'uun kan qopheessan albamni walaloo waliin caalla jedhu sanbata xiqqaa darbee caamsaa 13 2023 Jarman magaalaa Nuurenbergitti bakka namoonni hedduun argamanitti eebbifame. Albamni walaloo kun qabiyyee bal'aa mata dureewwan 16 kanneen akka akkam naguma najibbi bari'ee immoo uumaa hin lolu akkam dagatamta na hin gatiin hojii gaarii tokko aadde biiftuu da'ee waliin caalla jedhan abbaan qalbii jiruu biyya ormaa leenci siyaaciniin waadaan quute simboo qabeessa koo seenaan daawitiidha galma boruuf obsi jedhu kan qabu yommuu ta'u Abrahaam Raayyaa dabalatee namoonni biyya keessaa Jarman deemuun kan irratti hirmaatan akkasumas Jarmanii fi biyyoota ollaa irraa jaallattoonni ogbarruu Oromoo hayyoonni qeerroo fi qarreen Oromoo hedduun bakka argamanitti eebbifame. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo gara oduu alaa arganneetti ceena. Ajajaan humna waraanaa Suudaan Abdul Fattaan gareen faallaa isaanii akka baankii hin fayyadamne ugguran. Dabalata oduu kanaaf Addisuu Muluu.
Ajajaan waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan humna morkataa isaanii humna addaa biyyattii fi dhaabbilee garee kana deeggaru jedhan herreega baankii isaanii ugguranii jiru. Ajajoota hedduu Jeneraal Burhaan dilbata kaleessaa labsan keessaa jeneraalonni waraanaa afur humna addaa biyyattii wajjin hidhata qabu jedhamuun shakkaman aangoo irraa akka ka'an godhanii turani. Qondaaltota waraanaa aangoo irraa kaafaman kana keessaa tokko kan ta'e fira ajajaa humna addaa Jeneraal Muhammad Hamdaa Daagaloo kan ta'e Birgaadir Jeneraal Umar Hamdaa Ahimad akka ta'antu himame. Qondaalli waraanaa Jeneraal al-Burhaan aangoo irraa kaasan kun yeroo ammaa marii jeneraalota lamaan gidduutti waraana Sudaan keessatti deemaa jiru mariin xumuruuf marii taasifamaa jiru irratti garee warra humna addaa biyyattii bakka bu'uun hirmaataa kan jiranidha. Mariin kun giddugalummaa Ameerikaa fi Saawud Arabiyaatiin magaalaa Jiddaa keessatti kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u, waliigaltee waraana dhaabuu irra ga'amuu baatus qaamonni lamaan namoota nagaa miidhuu irraa of qusachuu fi dhiyeessii gargaarsa namoomaa lammiilee sababa waraanaa kanaan miidhamaniif dhiyeessuu irratti waliigalanii turanillee waliigaltichi akka hojiirra hin oolletu himama. Jeneraal al-Burhaan gama biraanis bulchaa baankii biyyaalessaa Sudaan kan turan Hussein Yahiyaa Jaankool aangoo irraa kaasuun nama biraa Buriyaa Il-Saadiq nama jedhaman bakka buusaniiru. Haa ta'u malee hoogganaan waraanaa Sudaan al-Burhaan bulchaa baankii biyyaalessaa maaliif akka aangoo irraa buusan hin ibsamne. Durataa fi itti aanaa pirezidaantii ta'uun mana maree ce'umsaa Sudaan kan hoogganaa turan Jeneraal al-Burhaa fi Jeneraal Daagaloon aangoo guutuu biyyattii to'achuuf lola godhameen waldhabdee waraanaa keessa galuun waraanni kun biyyattii keessatti yeroo ammaa umrii ji'a tokko lakkoofsisee jira. Mariin waraana Sudaan keessatti ji'a tokko dura eegalame xumuramuuf torban tokko dura Saawud Arabiyaa keessatti jalqabame hanga ammaatti bu'aa barbaadamu hin argamsiifne. Dippiloomatiin Ameerikaa tokko mariin kun baay'ee rakkisaa ta'uu fi qaamonni waraanaa Sudaan lamaan ammallee waliigaltee irra ga'uuf yaadaan walirraa fagoo akka jiran ibse. Gama biraan immoo bakka bu'oonni ajajaa waraanaa biyyattii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaa fi ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Muhammad Hamdaan Daagaloo ammallee marii isaanii itti fufanii akka jiran himaa jiru. Mariisitoonni gama lamaanii dhukaasa dhaabuu guyyoota 10 turuu fi haala hojiirra oolmaa fi akkaataa hordoffii isaa irratti akka waliigalaniif dhiibbaa uumaa akka jiran dubbatu. Haaluma kanaan hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa kun miseensota humna addaa biyyattii herreega baankii dhorkuu fi qondaaltota waraanaa muraasa aangoo irraa kaasuun kun marii adeemsifamaa jiru kana ni gufachiisa jedhamee sodaatamaa jira. Qaamoleen wal waraanaa jiran kunneen erga lolli kun jalqabee torbee darbe keessatti qofa yeroo 3 dhukaasa dhaabuuf waliigalaniyyuu garuu lolli osoo hin dhaabbatiin itti fufeera. Lolli kun akka dhaabbatuu fi yeroo gabaabaa keessatti dhukaasa dhaabuuf dhiibbaan godhamaa jiru yoo milkaa'e walitti bu'insa kana dhaabbataadhaan dhaabuun rakkoo biyyattii keessatti mul'atee furmaata barbaaduuf akkasumas marii nagaa buusuuf taasifamuuf balbala bana jedhamee abdatamaa jira. Haaluma kanaan ammas kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti walitti bu'insi kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u, guyyoota darban keessatti magaalaa guddoo biyyattii Kaartum keessatti walitti bu'insi qaamota kana waliin taasifamaa akka turetu gabaafamaa jira. Fonqolcha mootummaa Sudaan irratti jalqaba bara 2019 keessa raawwatame hordofuun waldhabdeen aangoo jeneraalota waraanaa humna guddaa qaban gidduutti uumameen waldhabdee waraanaa uumuun Sudaan rakkoo keessa galtee jirti. Waraanni kun biyyattii keessatti deemuu erga jalqabee ji'a tokko kan guutee fi lola kanaan hanga ammaatti namoonni 600 ol kan ajjeefaman yoo ta'u, kanneen lakkoofsi isaanii 1000 lakkaa'aman madaa'uu fi lammiileen miiliyoona 1 ta'an biyyattii keessaa kan buqqa'an yoo ta'u, kanneen lakkoofsi isaanii 200 ol ta'an biyyattii keessaa baqatanii ba'uu isaanii miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaa jiru. Pireezidaantiin Yuukireen Zelenskiin biyyi isaanii Raashaa haleeluuf karoora akka hin qabne dubbatan. Dabalatasaa Sabilii Lamuut qindeesse. Pirezidaantiin Yuukireen Zelenskiy biyyi isaanii Raashiyaa haleeluu fi weeraruuf yaada akka hin qabne dubbatan. Pirezidaantichi kana kan dubbatan Berliin keessa osoo jiranii Jarmaniin Yuukireeniif bu'uura deeggarsa ittisaa haaraa kennuudhaaf qophii ta'uu ishee yeroo beeksistettidha. Pirezidaantichi Chansilaarraa Jarman Olaaf Scholz waliin Berliin keessatti erga wal arganii booda naannoo Raashiyaa irratti haleellaa irra hin jirru jedhan. Akkasumas naannolee bifa hin malleen nurraa fudhataman bilisoomsuuf haleellaa deebi'ee raawwachuuf qophaa'aa akka jiru dubbatan. Mootummaan Jarmaniin durfamu Scholz biyyi isaanii hanga barbaachisaa ta'etti Yuukireen akka deeggartu ibsuun meeshaalee yuuroo biliyoona 2.7 tilmaamaman arjoomuuf waadaa galan. Deeggarsi kun Yuukireeniin taankii Leopardii fi meeshaalee farra xiyyaaraa dabalataa kanneen guyyaa guyyaan jechuun danda'amu haleellaa misaayilaa fi diroonii cimaa jala jiran akka hidhachiisu ta'a. Zelenskiy akka jedhanitti gargaarsi kun ergaa Raashiyaan Yuukireenii weerartee booda isa guddaadha. Zelenskiy biyyi isaanii dachee Raashiyaa irratti haleellaa raawwachaa akka hin jirre kan dubbatan yoo ta'u, Moskoon garuu haleellaa diroonii jalqaba baatii kanaa Kremliiniin raawwatame jedhamee dabalatee Yuukireenii keessatti raawwatamuu isaanii irra deddeebitee himteetti.
Yuukireen garuu kana ni haalti. Haa ta'u malee naannoo ishee bilisa baasuuf humna fayyadamuuf mirga akka qabdu mirkaneessiteetti. Yuukireen naannoo kibbaa fi baha Raashiyaa to'attu qofa osoo hin taane bara 2014 Awurooppanotaan qabamtee peniinsulaa Kiriimiyaa bilisa baasuuf qabsaa'uu akka itti fuftu ibsiteetti. Pirezidaantichi badhaasa gamtaa Awurooppaa Jarmanitti argamu irraas isaaniif uummata Yuukireeniif badhaasa argataniiru. Badhaasni kun kan kennamu tokkummaan Awurooppaa cimsuuf gumaacha taasisaniif akka ta'e himama. Pirezidaantichi badhaasa gamtaa Awurooppaa Jarmanitti argamu irraas isaanii fi uummata Yuukireeniif badhaasa argataniiru. Badhaasni kun kan kennamu tokkummaa Awurooppaa cimsuu fi gumaacha taasisaniif akka ta'e himama. Amma immoo gara oduu ispoortiitti ceena. Dorgommiin Piriimiyer Liigii Ingilaand torbee 36ffaan kaleessaaf dheengadda itti fufuun geggeeffame. Oduu kana Waaree Odiidhaatu nuuf dhiyeessa. Taphni Piriimiyer Liigii Ingilaand akkuma jilaan deeme taph 38 qaban keessaa taphii 36 baasuun taph lama tafaafi. Taphni Piriimiyer Liigii Ingiliiz torbee kanaa kan guyyaa sanbata duraa taphatama keessa Cheelsii fi Nottingham Forest walitti cabsuudhaan taph isaanii jalqabatan. Taph akka malee jaba tureen warri lachuu golii 2-2 walirra galchuun gareen tun lanqaasoo jirti. Taph irratti akka jajjaba gomsa agarsiise taphatu mucaan Cheelsii Rahiim Sterling daqiiqaa 51 fi daqiiqaa 58 irra golii yoo galche gama Nottingham Forestiif immoo Awoonaa daqiiqaa 13 fi daqiiqaa 62 irra keessa buusuun heelaa bisa gol mirgaan galche. Guyyum sanbat dura kana hammallee yoo diqqaatulla dumuqin marfatan Southampton Fulham waliin taphachuun Fulham dirri Southampton dhufuun golii lamitti guuruu 2-2 galche. Siiriin daqiiqaa 48 Mitrovic daqiiqaa 72 irra wal dura duubaan galchuun club Southampton ceersitee jirti. Haaluma wal fakkaatu Leeds United fi Newcastle United taph waliin taphatan irra golii 2-2 walii galchuu warri lachuu wal qixa ba'an. Taph sanbat dura galgala asumii irratti yoo ba'u jilaan deemuun kalees galgala Premier Leaguein England sadii irra hoote Premier Leaguetiin kadhuffam taphatame jira. Arsenal morkattuun jabduu waancaa Premier League English ka waggaa tanaa kalee galgala Brighton dirree uufii irratti keessummeessuun taphii akka waan namni hin eegin ta'uun Brighton ollaa Arsenal dhufuun sadiitti galchuun Arsenal weerra jiifte. Kilab Mikaa'el Arteetaa Arsenal injifatamuun isii immoo carraa Arsenal waancaa barana nyaachuu akka jaba dhiphiifte. Ammallee Manchester Cityin irra hooteen garee cufaa Everton waliin taphachuun akkuma malisii Everton sadiitti galchuun injifattee jirti. Kanumaan wal qabatee carraa waancaa barana nyaachuu isii yoo ol ka'u tapha torbee dhufuu injifannaa waancaa Premier League kan waggaa kana cufayyuu dhiirtii irra wal balleessa baatu fudhachuu isiif deemti. Taph kalee galgala Everton waliin taphattirra duubi ijoolleen isii keessa Gondogaan daqiiqaa 37-51 Haaland daqiiqaa 39 golii galchuun City ruufaan martee geeraruun Pepe Guardiola akka jajjaba kofalchiif. Haaluma wal fakkaatuun kalee galgala Bradford fi West Ham United waliin taphachuun Brentford 2-2 West Ham United injifattee jirti. Taphichi irratti ijoolleen Brentford Mbeumo fi Wilson golii galchuun West Ham United waan malee tochite. Akkasumas tapha guyyaa har'aatiin yoo dabar galgala kan kilabii Jurgen Klopp Liverpool fi kilabii leenjisa Liverpool kan duraanii Brendan Rodgers Leicester City waliin taphachuu deeman. Waan isaan immoo waltocha walumaan laalu. Walumaa gala duuba dorgommii Premier League English bara 2022 akka bara 2023 uf duubdi quma deebinee yoo laalu wiixatii dhufu guyyaa dorgommii waancaa itti murtaa'u ta'uu hin dhab jedhamee eegamaa jira. Kilabii tokkollee nagammaa Champions League Premier League ta'ee murtoom yoo ta'u wiixata Manchester Cityin injifattee jennaan waancaan kasii ta'uu isii mirkaneeffatti. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan oduu qubeetii kan isin biraan ga'aa ture. Obsaa kennisaa qophiiwwan TV qubee biroon itti fufuu turtii gaarii.